Guyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota imaltuu intarteementii qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti immoo faarfannaa tokko waliin ilaallaa hanga xumuraatti immoo kan qeequ qabnu hin qeeqnaa kan jajuu qabnu hin jajna hundumti keessan amma xumuraatti waan waliin turtaniif galatoomaa jechaa irraa maatii keenya ta'uu yoo barbaaddan sabiskiraayib gochuun dagatinaadha. Viidiyoo keenya immoo laayif yoo gootan namoota danuu bira akka ga'u waan nu taasistaniif kanaaf baay'ee sin galateeffannaa. Yoommoo namaaf sheerii gochuu qabna hiriyoota keenyaaf hin irra jettan mallattoo sheerii tuquudhaan koppii liinki gochuun dagatinaa hanga xumura qophii keenya guyyaa irraa kana keessatti immoo faarfannaa torbee kana bahee mata dureen isaa haa caalu jedhu faarfannaa faarfataa Salamoon Alamuu waliin ilaalla hanga xumura qophii keenyaatti immoo nu waliin turaay laayiv worshiippii ture baay'ee waan ajaa'ibaa waan tureef hundumti keessanuu mana kana keessatti yoo maatii taatanii hirmaattan irraa hin buufattu dhugaattiyyuu inni maqaan isaa nuuf haa caalu jechaa kallattiidhaan gara faarfannaa. Baay'ee ajaa'iba. Istiidiyoo dhumti isaaniillee baay'ee ajaa'iba malee. Iddoon itti hojjetan baay'ee waan nama hawwatu. Iddee Daawit. Daawit lammiimu. Wow, amazing. Worshipperoonni GCP asitti argamanii sagantaa baay'ee ajaa'iba. Bakka laayiv worshippii aqinoo dhimma illee irratti namni. Galaannutu qalamaa samiin ta'ee waraqaa. Kan kennu mucaafamee eran qabu baraqaa. Wow. Saboota kon boba'ee innaan sultaana farsaa. Anis hammanii jirutti meeni dabarsaa. Galaannutu qalamaa samiin ta'ee waraqaa. Kan kennu mucaafamee Salamoon haala addaatiin waan ajaa'ibaa. Saboota kon boba'ee innaan sultaana farsaa. Anis hammanii jirutti meeni dabarsaa. Afaan ganamatti si waame galgala orma waamu mechuuko. Maal akkanaaf goote na beeka fufeesi jajuudha si chuuko. Humnaaf waamsisaa koona taate morgaan koo jabaate sirratti. Faarfannaan koo sitti xinnaata maalum dabaluu laata galti. Wow. Salamoon haala addaatiin humna cimaa dabalee dhufe malee keessattuu immoo akkanatti tokkummaadhaan yeroo hojjetan waan ajaa'ibsiisaa bakka waan ajaa'ibaa. Siin darbee kanarraas ga'ee bu'aa ba'ii fuulantaa cimu kee qabanii raganaa lamnee dhugaa isa labatattimu. Dhiiga keenan jireenya argee ofiin findee olii gargaattadhe. Gaanfa fayyina koo Yesuus galaata si fedhe baattadhe. Dabalee daddabalee Wow.
tiffatiin akkamiin buleen akkamoolaga hoogganee kan namaaf du'u kan akka keengarre jaallata eenyutan qabatee fadhaa si faarfachuun hana lallata Yesus 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 Kabu yartuun si filaalu kabiraa keessa caalu Kabu xinnaan si filaalu kabiraa keessa caalu Kabu yartuun si filaalu ammallee kee hacaalu Maleke ajalu Yesus Maleke ajalu Maleke ajalu Yesus Maleke ajalu Indoomin isaanii baay'ee kan nama hawwatu. Indoomin bakka keessatti hojii ajaa'ibaati malee. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya kan ilaaltan kana fakkaata. Salamuun Alamuu Durayyuu jechoonni isa keessaa ba'an baay'ee kan nama ajaa'ibsiisan. Dhugumatti Waaqayyo irraa fuudhee kan inni akka inni dubbataa jiru kan sinii galu kanarratti erga umurii isaatiin olii yookaan immoo kan baroota keessatti dubbatamuu qaban haala addaatiin haala ajaa'ibaatiin akka miira namaa tuqutti akka nama keessaan baanetti ergaa dhalootaa dabarsuudhaan beekama. Mucaa mana Waaqayyoo keessatti tajaajila irratti guddatedha. Waaqayyo isaa eebbisuu kana booddees immoo waan ajaa'ibaa kanuma caala fooyyessaa akka inni dhufuu abdii guddaan qaba. Kanuma caala bareechaa akka inni deemu abdiin qaba. Egaa faarfattoota danuu qacallee akkasii kana qabna. Waaqayyo isaan eebbisu. Asirratti immoo Daawit Lammii akkasitti arguun kiyya baay'ee natti tole. Eebbifamaa guyyaa gaarii qabaadha. Mana keenya immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Viidiyoo kana immoo nama biraan ga'uu barbaadda yoo jiraate share godhaatii biraan ga'a. Torbee sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti immoo guyyaa gaarii.